Ayyee hordoftoota fi daawwattoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa. Guyyaa har'aa keessummaa tokko qabadhee isin dhiyaadhe ragaa keessummaan kiyya Jaal Jamaal miidhagaati. Egaa walirraa turreerraa Jaal Jamaal baga nagaadhaan gara miidiyaa walabummaa Oromiyaatti nagaan dhuftan. Baga nagaan eegde baga nagaan walitti deebinee jaalchicha. Ayyee ulfaadhu Jaal Jamaal egaa miidiyaa walabummaa Oromiyaa irraa yeroo xiqqoo fadda turreerraa keessummootaa fi keessumsistoota adda addaatu gara fuula duraatti bal'inaan irratti dhufuudhaaf jira. Har'a dhimma haala yeroo irratti waa xiqqoo waliin mari'achuudhaaf jirra. Egaa jaallan har'a biyya Itoophiyaa keessatti mootummaan impaayera sanaa mootummaan impaayera faashistii Haarawaa kun PP Abiy Ahmad paarlaamarra oole guyyaa irraa. Paarlaamaa sanarratti waanuma warruma paarlaamaa sanarratti dubbachaa ture soba daangaa hin qabne kana dura uummata paarlaamaa sanarratti waliin haasa'aa ture guutuusaa ganee har'ammoo waan biraatti maa oole. Kana dura mootummaa Eertiraa affeerradhee lola hin jalqabsiifne lolli nani jalqabsiisen jiru mootummaan Eertiraa takka seenee lola hin eegalle waan jettan dhabdanii malee jedhee paarlaamaa sanarratti didee sobee lolee ture jechuudha. Haa ta'u immoo guyyaa har'aa kana wal dhabdee dhumti Keenyaa fi mootummaa Eertiraa uummata naannoo Tigraay irratti darara isaan geessisaniin uummata rashananii uummata saamanii warshaa saamanii waan adda addaa godhanii kanaafin irratti wal dhabne malee wal dhabdee biraa hin qabnu ka jedhu har'a immoo guyyaa irraa bifa sanaan gadi ba'ee dubbate. Mootummaan impaayerichaa hawaasa yookaan uummata paarlaamaa sana keessa jiru otoo paarlaamaa sanatti namni biraallee dabalame yookaan paarlaamaa biraa ta'e ka yeroon isaa hin jalaa dhumate illee otoo ta'e kan yeroon isaa jalaa dhumanne paarlaamaadhuma irratti waggoottan lamaan darban lakki Eertiraa affeerannee hin jirru jedhe irratti deebi'ee amma immoo Eertiraanota biyya keenya keessa seenanii uummata rashananii dubbachuu dhiibne malee akka kanarratti wal dhabnee ka jedhu soba adiidhaan gabba'ee jechuudha. Mootummaa itti gaafatamummaa hin qabne mootummaa waan jedhe deebi'ee hawaasuma jedheen miseensotuma paarlaamaa jedhe irratti deebi'ee sobu mootummaa uummata sobu. Mootummaan akkasii mootummaa akkamiiti? Waliinillee haasaanii gara fuula duraatti rakkoo biyya ofii keessaa furuudhaaf amantummaa akkamii qabaa? Mee mootummaa kanaan maal jetta? Sababni immoo mootummaan kun waan akka kanaa gurguddaa kana sobuuf maali jettee eegda? Akkamitti ilaalte isin jechuudha barbaadeen Jaal Jamaal. Horii buli jaalchicha ulfaadhu gaatoomii. Akkuma ati kaafte irratti akka waliigalaatitti impaayerichuma ijaarsa isaa uumama isaa yookaan laallu ta'e dhaggeecha fi kijibaa fi diigumsaaf facaasuudhaan kan uumame namoota biraa saba biraa yookaan uummattoota biraa facaasuu ajjeesuu bittimsuu irratti kijibaan kaan horiin kaan kijibaan kaan waan adda addaatiin bituun ni beekama jechuudha. Uumamti impaayera sanii yoo laalle gaafuma dura eegalurra akka tolaatitti miti jechuudha. Akkuma beekamu warri gabroonfataa kolonaayiz kan jennu kuni holola adda addaa soba adda addaa tooftaa teekniika adda addaatitti dhimma ba'uun osoo jiruu kan impaayeratti har'a irraa maayii addunyaa irratti hafteetun immoo kijibni kama beekame jechuudha. Egaa ijaarmeen isaanii wal dhaaluun isaanii beekamaadha jechuufin kijibni waan ittiin ijaaramanii beekamaa identitii isaaniiti waan ittiin beekaman mallattoo isaanii waan ta'eef
akkuma beekame egaa dhaloonni irraa kunillee gariin gowwomee yoo har'a soba kanatti galu gariin immoo waraanni bilisummaa Oromoo keessattuu alatti hafe kuni adeemsi impaayera kanaa soba ta'uu kijiba ta'uu waan namaan galle ta'uu waan hin qabatamne duumessa ta'uu argeeti. Agartee dhaalladha jiru kuni. By the way, bakka har'a aangoo kanarraan kan ga'e dhaloota har'a hiraara keessa jiru kana kasaara keessa jiru du'e ajjeesaa jiru kana jechuudhaan beekamna jechuudhaan qeerroo kumaatamootan itti lakkaa'aman gabbaree aangoo irratti baasee ofii isaatii immoo bakka dhabee ganame jechuudha. Gantummaa sanirraas kijibaan ganame jechuudha har'a. Waraanni bilisummaa Oromoo specially warroonni achi boodan dhufan haa dhufan. Takka jedhamee kan ganame waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromoo qeerroo Oromooti jechuudha. Keessaa warra har'a dhagaadhaan qomoo ofii dhiibuudhaan rasaasa isaan kalee roobsaa turan warri har'a aangorra jiru kun warra kalee qeerroo sanarratti rasaasa roobsaa ture. Ajjeesaa ukkaamsaa biyyaa baasaa ture. Sanuu obsanii dhoysanii warra kana aangorraan gaanii gaafa aangorraan gahan kijiba jiruun ganamanii ganamnee jechuudha. Akka jirutti akka gaaratti deebi'amu akka hiraara qabsootti deebi'utti taasisa. Kanaaf akkuma beekamu gaafa lolli banamuyyuu lola sanuu kijibaan eegalasiin jechuuf lola san waraanni humni ittisaan kara kaabaa tuqamee jechuudhaan ka waraanni hin tuqamin kawaata kan ta'in egaa lola kijibaan baname. Lola baname sanarratti mootummoota lama afeeree kan lola saniif dhiyeessee Abiy Ahmad afaan isaatiin akkuma atuu jette kana paarlaamarra gabbee osoo Eertiraan hin jiraatini har'aas hin jirru jedhee dubbatee jechuudha. Bara kana keessatti waan jedhan abbaatu waakkata malee waan jedhaniin namni jedhameen sunarra addunyaan teknooloojiin kuttee jirti. Sagaleen kee jassariin kee jechuun waan ati goota akka tarka facaaftee dubbatte akka xe'oowwitee dubbatte cuftinu ifa garsiibaa jechuudha. Irra kijiba dhoyfachuu ati dandeessuu miti. Kana qofaa miti mootummaa Soomaalee afeeruudhaan mootummaa Eertiraa afeeruudhaan hiraarsa biyya sanii uummata sanirra ga'e san itti gaafatama kan qabu mootummaa Abiy Ahmad ta'uu beekamaadha jechuudha. Addunyaanu wanni si ajaa'ibu dhiyuma tana warroota lola san keessa turanii adamfamaa barbaadamaa turan keessaa Gitaachoo Raddaa waan san cufa dhiisuudhaan har'aas deebi'ee mulqatee cubbuu san dhiqachuudhaaf nama biraatti maxxansuuf jecha san maxxanee har'a gaafa Aljaziiraan Ahmadi eenyuti namichi intarvii godhu waa'ee genocide duguggaa sanyiit irratti Abiy irra maraa ture jechuudha. Harka 75 Eertiraa takkas godhe maarree garuu harkuma 25 sanuu Abiy godhee jechuudha. Afaanii bahuu dadhabdee Ingiliffa xiqqoo beeku sanuu batattisaa ture jechuudha. Argaa jira jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Gara fedheen haa dhumatu harka 75 Eertiraanonni warra Tigraay irratti gocha suukanneessaa duguggaa sanyiitii fi gudeeddaa san haa raawwatan haa jennu. Qabeenya buqqifatanii adeeman haa jee eenyuuf fideedha gaaffin. Hayyama eenyutiin dhufaniin akka jaartii isaa qubee itti kaayyachaa ture jechuudha. Akka jaartii fuudhutti ijaan argaa turre. Agartee jaarsa kiyyaa jedhee qubee itti kaayyachaa kan ture uffata adda addaa buna adda addaa akka dubartii jala deemee buna obaasaa kan ture eenyu akka ture addunyaan ifaa jechuudha. Sanan ijas isin maree isin gowwomsee isinitti kijibaa jedhe yoo ijoollee isaatiif jaartii isaa kijibe malee bara kana keessatti namni kijiba san irraa bitatu hin jiru. Anaaf sillee taanan jaalchicha waan maaga tokko waliin dhageenye beekne dubbannu. Kana qofaa miti wanni nama ajaa'ibu wanni impaayiratiisanii gabbaanii warroota irraa isaaniif ergamantu jira. Bubuutuu raqaan fakkeenya Haayiluu Gonfaa yoo fudhatte kaleessa ture maaliif ture akkamiin dhufe kan jennu
dirree qabsoo keessan ture jedhee dirree biyya ollaa keessatti biyyumaarra maqaa dha'u kana keessa ture. Achii galee dheengadda maal jedha? An takkaa gabrummaan argine warri gabroomne jedhanii kijiban. Biyya alaa ta'anii keessaa biyya amma Sweden ta'anii wal fara nyaachaa waan godhan dhabaa akka lolli kun hin dhaabbanne godhaa jiranii jedhe. An takkaan gabroomne jedhe warra gabrummaa jedhee himatu jedhe eenyu akka gabrummaa himatuuf eenyu akka gabroomin hin beeknu. Dhugaa Haayiluu Gonfaa takkaa ergaa jalaa bahee ergama namaa raqa namaa jalaa nyaachuun hin dabarre jechuudha. Har'allee raqa nyaachaa jira. Bara wayyaanitillee raqaan guddate. San durallee raqaan guddisanii as ga'e jechuudha. So kanaaf kana wanni an jedheef wal fakkaatudha. Warroota biraattis ati ilaalte warra harka dhawoota hamaamota piippii har'a yoo ati ilaalte mataa waraana ajajaa waraanatirraa eegalee haga irraa maayititti kijibni isaaniif amalaa siin jechuufin. Kana qofaa miti wanni isaan hin jenne hin jiru. Har'a fakkeessuudhaaf waraana bilisummaa Oromootiif shororkeessitootaa jedhanii addunyaa irratti maqaan xureessuudhaaf tattaafachaa kan turan har'a gaafa immoo wanni tokko itti fakkaatu ni milkoofna jedhanii itti fakkaatu ummataan adda kunnaa jedhanii itti fakkaatu shororkeessitootaa jedhanii addunyaa irratti gabbaanii akka wadala harree halaakaa jiran. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo kamiyyuu kaayoon isaatu guyyaa kamiyyuu shororkeessaa miti. Bishaan ummata Oromoo bishaan saba kamuu sablammii kamuu gannaqeetu hin beeku. Kana wanni asiin jedheefi Abiyyi Ahmad kana qofaa miti kijibni isaa waan galama kana dubbate I don't know namichi mataan isaatu nagaa qabaa kan jedhu yeroo tokko tokko hololli waa fakkaatu hololanii addunyaa mataa irratti illee namni ni kijibu mootummoon siyaasa jechuun kijiba we know it. Garuu waa fakkaatu kijiba nam takka daksiisee fageesse takka immoo waa fakkeesse kijiba kan Abiyyi Ahmad narsistoonni jedhameeyyuu kanarraa kan ka'e waan ta'eef Eertiraa kaafeeree fide isa Eertiraa ka ummata ficcisiise isa Eertiraa ka ganellee isa Eertiraa ka ammoo ummata ammallee badii biraatitti ummata biraa lubbuu kennisiisuuf bishaanan barbaada galaana diiman barbaada kanan ta'a maarren ta'a jechaadhaan halkanii guyyaa gaaf tokko adii gaaf tokko gurraacha gaaf tokko diimaa ka arram isaa ittiin deebine kijibu amala uumaa isaa waan ta'eef akka walii galaatitti haga kijibni impaayirattii sanii jiru. Dhalootan manni barnoota guddaan isaanii kijiba waan ta'eef walirraa waan baraniif minilkirraa ka'ee illaa irraatti kijibaa waan guddatanii ijaaramaniif haga maddi kijiba kanaa impaayirri diigamutti kijibaatuma jiraatanii wanni isaan jedhan tokkolleen dhugaa miti. Waraanalleen ka afeere isaa waraanallee katti deebi'ee loluun isaa agartee Tigraayilleen bubuutuu isaanii nyaachaa isaantu guddisee gaafa immoo qeerroon bilisummaa Oromoo ummanni Oromoo wareegama haganan jenne kafalee isa aangorraan ba'u abshaalummaan aangotti dhufe. Ji'a sadi waliin hin turre qeerroo bilisummaa Oromoo ganuuf ji'a sadi anaaf sii kanaanu ganeechu amannee gaafatan mee maquma Oromoo kanaanuu mana miliksan yookaan maraatee yookaan waa ta'ee baha haa jennu jennee deeggarre jechuudha guyyaa lama sadillee ta'u. Ani guyyaa tokkoon deeggarre jaaljaman. An deeggareen ture mee maquma Oromoo kanaan manuma milikuu seenuu kan jedhu namaan jechaatiin ture garuu torban tokkoon teenye isa arguuf. Kanaaf wanni kana siin jedhuuf kijibaan harka dhee ture namni immoo qaroon har'a nu baraare kun mee itti ilaallaa kan jennu gaafasuu akkuma atuu jettu sillee dabalatee qeerroon biraatillee warri kun kijibaadha namichi kun hin qabamu duumessa harkaan qabuu hin dandeessu kan jedhuun waraanni bilisummaa Oromoo har'a jiru kun har'a inni shororkeessitoota jedhee maqaan baasu kun
har'a inni waltajjii addunyaa irratti maqaan keenya faaluuf tattaafatu kun argite gaafa kaan gaafa araaraa teenyullee waan hin taane haasee lola bal'aan rabbanee gara naanni haasofna gara kaan hin galee maal jedhee namicha eenyusaa san dabalatee uka keessa nu ta'anii baannee akka mootummaa ta'an fedhanii jedhe. Waraanni bilisummaa Oromoo takka aangoof loleen beeku. Har'allee aangoof hin lollu. Nu kalollu biyyaaf. Nu kalollu walabummaaf. Biyya dhabne deeffachuu. Biyya teenya dhuunfachuu malee aangoof osoo ta'e mootummoota isa duraa warra jajjabooyyuu waliin bula ture. Qabsoon Oromoo addi bilisummaa Oromoo. Kanaaf maal siin jechuufini kijiba isaa ragaa funaanneen finnu. Kanammoo isa ragaatti bahuudhaaf yeroo keenya fixuun qabnu. Waan ixaanu irratti waan godhuu malu irratti waan inni nuun jedhuu miti waan godhuu malu irratti qofaa xiyyeeffannu biyyi sun kijibaan ijaaramte kijibumaan diigamti dhugaadhaan diignee biyya dhugaa biyya teenya dhuunfachuu qabnan jedha jaalchicha hagan irraa qabadhutti. Okay, galatoomi Jaal Jamaali waan amma gara dhumaa irratti kaaste kanarraa waa gaafachuu barbaada. Abao woboni empire fi yookaan waan akkasiiti filol walabummaa Oromiyaatiif lolaa ka jedhutti amantanatti fakkaata akkasuma anis sanuma fakkeenyaa fi gaafan kana jedhu waan tokko yaadadha jaallani dirree qabsoo keessa jiran fakkeenyaaf kan akka Jaal Gammachuu Abboyyeefa kan akka Jaal Bulchaa Sooressaafa warreen umurii isaanii guutuu bosona Oromiyaa bosona keessatti waggoota dhaloonni har'aa dirree qabsoo jiraatee falmatu kun hin dhalatiin warri kun otoo hin dhalatiin isaan bosona keessa jiru dhalan qabani dirree qabsoo keessa jiru waraana kanatti bara dhufaa darbaa qabsoo bilisummaa Oromoo walabummaa Oromiyaa galmaan ga'uudhaaf kaayyoo fakeekaa ganamaa jalatti talagamaniiti kan isaan jiraatan malee yookaan empire Itoophiyaa kana dimokiraatessuudha miti hojiin isaanii har'a waa'ee walabummaa Oromiyaa namoonni kaasanii hayyoonni yookaan qarooyyiin Oromoo biyya alaa kana keessa jiranii fi dirree qabsoo keessa waraanni bilisummaa Oromoo bifa sanaan kaasa. Akka akeekaa fi kaayyoo abaabootti fi akka silaaltanitti haasaa tokko irraas gaafa arginu walabummaa Oromiyaa isuma Oromiyaa walaboomte Republic of Oromiyaa ijaaruudhaaf yookaan Oromiyaa walaboomte fiduudhaaf ammam abaaboon yookaan immoo warri kaayyoo kana galmaan geenya jedhanitti jiru. Atis fakkeenyaaf akkuma sanatti kan ati barsiisaa jirtu barsiisaa abaabooti barsiisaa jaarmiyaa kanaati heeraaf seera jaarmichaa hundumaa barsiisuu jirtani. Moo fakkeenya warri har'a qabsoo bilisummaa Oromoo kanarratti umurii isaanii guutuu fixan Itoophiyaa dimokiraatessuudhaaf qabsootti jiru. Yeroo tokko waan akkas jedhu tokkon arguutu jira. Itoophiyaa sabaaf sablammoota hammatte ka dimokiraatofte dimokiraasiidhaaf qabsoofna yeroo jedhamu ni argina. Manifestoo irrattis ta'ee qabsaa'ota jaarmiyaa kanaa ka dura turanis ta'ee warra amma karaa nagaatiin deemanis ta'ee kaayyoo jijjiirame moo akeekuma sanaan jirama akkamitti ilaalta mee kanarratti maal jetta? Maayyee jaalakiyyaa horii bulee galatoomi nuti wanni nuti ilaallu waraana har'a jiru kanas ta'eeti abbootiin teenna waan qabsoo kanarratti dabarte shinnigguma fakkii fudhanna. Kan shinniga duraatii fi kan isa maayitillee akka waliigalaatitti wareegama akeeka kanaaf kaayoo kanaaf godha. Kaayoon kun maalidha? Kaayoon maali? Kaayoon addi bilisummaa Oromoo bara dheeraatti qabsaa har'allee itti qabsaa jiru maalidha jennee waan san
kaayoo san deebisuu danda'uu qabna jechuudha. Kaayoo kana godhuudhaaf addi bilisummaa Oromoo akkuma dhaaba tokkootitti kaayoo mataa ofiis, tarsimoo mataa ofii, tooftaa mataa ofii qaba. Kaayoon isaa maali yoo jenne galiin irraa maal barbaada yoo jenne biyya. Kun ragaan maali yoo jenne sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo 1973 barraa'ee 1976 maxxanfamee hojiirra oolle qofa laaluun nu gahaa jechuudha. Kan kanaan faallaa deemu ilaalcha, hubannaa, fedhii namootaati. Sanin hordofu. Akka irratti walii galaatetti gaafan kakadhee dhaaba kanatti dabalamu gaafan kaayoo dhaaba kanaa fudhadhu 1983 waan amma sitti mukana dubbisee natti himamee baradhee hubadhee itti jedheetiin maal jechuudha? Republic Democratic Republic Oromiyaa ijaarraa jedha. The original Republic qofallee hin jedhu. Republic jechuun amma gaawaan kanarratti Democratic qofallee hin jedhu. Why? Democracy jechuun the majority waan nama tokko cichaan haa du'edhee namni sadeen biraa irratti murteessaa hin duutaa jechuudha. Majority yoo democracy dhaan. Republic oo taate garuu seeratu si baadha. Maal taaree akka waliigalaatitti adda bilisummaa Oromoon amanu majority rule, minority right. Akka waliigalaatitti sagaleen ummata bal'aa fudhatamaadha, qeebalamaadha, hojiirra oola. Mirgi dhuunfatillee jedha. Mirgi dhuunfatillee. Kana jechuun maal jechuudha? Seerri eenyuu olii jedha. Oromoon akkuma sirna gadaa keessatti, aadaa keessatti akkuma beeynu seerri ilmee waaqatii waan jedhuuf seeratti amanaa jechuu Oromoon seera ofii tumatetti, seera ofiitti bulutti, seera namni tokko tumee miti. Namni tokko seera ta'uu gonkuma hin danda'u. Abbaan gadaa seera ta'uu hin danda'u. Hayyoon abbaa gadaa bokkuun sun guutuu seera ta'uu hin danda'u. Seerri ka akka waliigala caffee saba sanii. Amma keetittan deebi'a gaa. Egaa sagantaan siyaasaa adda bilisummaa Oromoo 1976 akkas jedhee maaltu wayyaa'ee maaltu fooyyeedha korri duraa kana jedhe korri lammataa maaluumi wanni wayyeessa hin jiru 1989 illee wanni wayyaa'ee hin jiru korri lammaffaa gobeellee taa'es wanni wayyeesse wanni jijjiire hin jiru. Korri sadaffaatis wanni wayyeesse wanni jijjiire hin jiru. Korri afuraffaa 2017 illee wanni jijjiire hin jiru. Itti yoo dabalame malee teknooloojiin dhaloonni addunyaa waliin deemuudhaaf yoo jijjiire. Kana jechuun maal jechuudha? Addi bilisummaa Oromoo aangoof hin qabsoofne duratti dhimma shororkeessaa fi dhimma amma waliigalaa irratti kaaseen ture. Aangoof hin qophoofne, hin qabsoofne. Wanni qabsaa'ee biyyaaf. Walabummaa biyya jechuudha. Walabummaa jechuun namni garii walaba kan jedhu kun kan harki namaa keessa hin jirre kan qulqulluu taate ijoollee durbaatiif ta'a walaba yoo jedhan kan tuqamin jechuudha. Walabni biyyaaf ta'a ammallee biyya jechuudha. Kanaaf mootummaa Oromiyaa walaba ummata Oromoo bilisummaa yoo jenne ummataaf ta'a. Aangoof ta'a jechuudha. Aangoon ka ummataati. Kan nam tokkootii miti ammallee. Bilisummaa yoo jenne dubbachuu danda'u, yaada kennachuu danda'u, waan tokko mormachuu fi deeggaruu danda'uun, walgahuu danda'uun biyya ofiiti irratti, diinagdee irratti, afaan irratti waan social ta'e akka waliigalaatitti murteessuu danda'uun akka nam tokkootitti mirgi kee eeggamuun mirga dubbachuu waan amma tuqne kan mirga jiraachuu mirga kunuunfamuu kunuunsaa yoo jenne gaafa dadhabdee jaallan ammaati maqaa dhoofte kun osoo biyya qabaanne warra kunuunfamuu malu warra soorata ba'uu malu jaallan atamma maqaa dhoofte jaaljamaan liifama addaan si kutuu koof miti
waanuma amma ati dubbatterraa waan tokko majority rule minority right jettee turte. Jaarmiyaan ABO keessatti amma fakkeenyaaf jaarmiyaa biyya alaa keessatti erga heeraaf seerri sun ni deemsifama ta'e ati kan keessa jirtu ka koree hojii raawwachiistuu jaarmiyaa kanaa taate istaafa ijaarsaaf siyaasaa turte gaaf sana atis Jaal Karoorsaanis hayyoonni fi akkasumas koreen hojii raawwachiistuu jaarmiyaa ABO biyya alaa guutummaatti jaalalee moo dabalatee namoota hedduu dhagaa tokko lama siin jechuun danda'u itti gaafatama dippiloomaasii dabalatee itti gaafatama koree seeraaf koree seeraa koree to'annaa keessaa dabalatee istaafota dippiloomaasii kan akka Dr. Mulunee Oliifaa dabalatee ijaarsaaf siyaasa siifi Jaal Karoorsaa dabalatee itti gaafatamtoota godinaalee kan akka Jaalsuraa ka akka Gootomsaa Mudhii ka akka Dr. Fuad ka akka Jaalabdii fi koreeleen gamtaa guutuun gurmuulee guutuun miseensi jaarmiyaa guutuun jaarmiyaa kanarraa rakkoo jiraa jedhee too hiyyate dhiyeeffate kuni maajoriitiidha jechuudha. Mirga namtokkee namni himatamu kun jaarmiyaa kana keessatti nama tokko. Mirga namtokkee tiksuudhaaf jedhamee heeraaf seera jaarmiyaan kun qorannoo geggeesse hundumaa darbatanii iyyannaa kana dhaga'uu ka didanii maajoriitii ruuliin sun mirgi nam xiqqaa fi nam baay'ee jaarmiyaa ABO keessatti raawwataa jira jettee yaaddaa kana akkuma gaafitti onaa qabatte isa kan keetitti fufuu dandeessa. Mee isa kanarraas waan jettu naan jedhi heeraaf seera keenyarra heeraaf seera ABO irra jira waan naan jetteefi ganamtittii sana kanumaaf fide yaa ta'e. Ayyee fayyaanaa ta'e itti deebinaa bu'uura mataasaa danda'ee fi sirna qajeeluu malu. Waan kanaa yoo kaafne bal'aadha. Sirna mormina yoo jenne majooritiin osoo nun murteesse jechuudha. Nutti yoo hin jedhu murna tokkotti osoo murteesse maayinooritiin sunuun fudhatu. Waa'ee seera jira jechuudha. Seera tumannee lafa keeyyanne waan jiruuf haga sadarkaa kora sabaa itti aanu. Amma kori sabaa itti aanu kun na fakkaata shanaffaa ta'a na fakkaata. Waan biraatiin waan jijjiiramiin korri nuti sekwensii isaa eegnee deemnu afuraffaan taa'ee jira. Shanaffaatti taanaa haga kora shanaffaa kanaatitti an tokkichi waan nan fudhatamin tokko mormuu hin danda'a. That is the right. Kana jenna seera wanni jennuuf. Akka waliigalaatitti nan murteessee manni waliigalaa yoon dide sirna gadaa keessa jira. Nama tokko abbaan gadaa hayyuun adulaan sun guutuutti murteessee yoo dide namichi tokko haga kora abba sirna gadaatitti kana wanni waliif fiduuf seerri fi heerri adda bilisummaa Oromoo almost all sirna gadaatirraa fudhatame. Duudhaa fi heeraaf seera Oromootirraa fudhatame waraabame. Implement godhuuf tattaafachaa ture. Seerri tumameef qofa seeran ta'uu beeka. Seera ka seerarra oolchu miseensa isaati. Jabina beekumsa miseensa isaati. Jabina mormii miseensi isaa seera saniif mormatu. Miseensi jabaan seera isaatiin mormatu miseensa biraatillee cunqurfamuuf ni mormataa beeka. Itti dhufna bal'inaa. Miseensa miidhamu tokkoof yoo mormachuu dadhabe miseensaa miti jechuudha. Seera irratti hirkadhe. Maalan taaree fakkaattuun ta'a. Fakkaattuun dhoorgadha sirna adda bilisummaa Oromoo keessatti heera seeratti nama gaafachiisa jechuudha. Fakkaatanii buluun faarsanii buluun amma baannu kun dhoorgadha. Kiyyattaa deebi'u amma majooritii waayite jennee gaaffii ati na gaafatte irratti nuti kan laallu ilaalcha namaatii miti. Ilaalchi nam dhuunfaa ilaalcha isaati mirga qaba. Mirgan ammasii tuttuqe kana mirga qaba waan fedhe ilaalu yaada fedhe dhiyeeffachuu. Yaada dhiyeeffate sana ga majooritiin isa deeggaree waan sun sirnaan hin ka'initti haga taakku takkaa hojiirratti oolchuu hin danda'u. Wanni inni hojiirra oolchuun seera san yaada isaa mul'ata isaa san dhiyeeffatee
irratti mari'atamee wal murmamee qorri sabaa yaada isaa san fudhatee hojiirra oolcha. Adda bilisummaa Oromoo keessa ilaalcha lama ture. Waan atamma na gaafatte kana Itoophiyaa dimookiraasessuudha. Karaan Oromiyaan nu fidu Itoophiyaa keessa nu baasaa warra jedhu jira. Lakkii sanii miti Itoophiyaa kan jennu nuti awwaalcha Oromooti irratti biqilte ofirraa hundeen buqqaafne bakka duritti Oromiyaatti deebi'uu qabnaa warra jennu. Majority jechuun ni dandeenyaa jechuudha. Warra lubbuu ofii kennanirraa eegalee maaliif yaada kana dhiyeessitee namni takkaatti gaafatame fannifameef du'e hin jiru agallatti. Yaada isaa qabatee hojii murtee itti kenname hojiirra oolchaa ture jechuudha. Namoonni yoo har'allee yaadni akkasii sun nu keessa jiraate jiraachuun ni mala. We don't know. Testing on litmus testing qabnu. Hojii isaa qofa eegnaa jechuudha. Wannumtarra yeroo bal'aa irratti barnoota irratti seenii yaadatta. Walgahii irratti illee wanni nu morminu walabummaa jedhee hayyoonni illee gaaddisa hayyoota gaaddisa adda addaati irratti dirree dabalatee waa'ee dhimma walabummaa kana wanni irratti morminuuf tokko kana. Namni gabbee lakki walabummaan feenuu nuun jedhe waltajjii irratti bakka ati jirtu irratti si duubattis hin argine bakka ati jirtu irratti nu walabummaan feenuu dimookiraasii feena kan jedhe hin jiru. Gabbee garuu miidiyaa irratti waan adda addaati irratti amma durallee jennee jirra. Adda bilisummaa Oromoo tarsimoo mataa isaa qaba. Tarsimoon isaa maali? Qindoomina hidhannootiif siyaasaa kan jedhu. This is our strategy. Tarsimoo keenya jechuun tasuma gammatti hin jijjiirre. 2018 jijjiiramuuf yaalanii jiran jechuun murni hoogganaa akka jiru waan kana jijjiiruuf yaalee jira. Yaadatta. Hidhannoo guututti, tika guututti, strip godhee ofirraa nurraa baasee galuuf tattaafatee jira. Har'allee ittuma jiraa jechuudha. Lakkii jedhamee waraanni bilisummaa Oromoo hidhannoo isaatiin gaaratti hafe maaliif hafere? Eega Itoophiyaa dimookiraasessuu ta'e 18 hafnu ture. Namni tokkollee hafuunaa jedhe. Har'a irra guddanne moo irra xiqqaannee kaaniifsi waliin beeynu. 1974 irraa kaanee qabsoo hidhannoo goone Oromiyaa eessa feessa dhuunfanneen kaaniifsi beeynu walitti himnu. Bal'inaan dhufnee jechuudha 2018 booda iniyyuu akka qaanqee ibidda dhaamee danqaraa guutuu qabne jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Waraanni bilisummaa Oromoo 100% walabummaatti amanaa kan jedhuun qaba. Kun amantii kiyya. Maaliif mallattoo tokkollee irraan argine waraana bilisummaa Oromoo qaamanillee keessa dhaqeetiin beeka. Yaadanillee keessan jiraa beeka. Atillee beeyta. Miseensota waliin har'a jirru kanallee wal beeyna. Namoonni murtaa'e yaada isaaniiti yaada kennachuu qabu. Ni dhageenya gadi bahee garuu ragaadhaan kana jennee bakka itti baafnu. Akka waliigalaatitti abaa ooboon kakuu isaatis waan arginu ta'e kakuu shinniggaatiin kakata. Shinnigga maaliif dhumate hoogganni sun yoo jenne biyya barbaadu irratti, tokkummaa Oromoo irratti, jaalala walii qabu irratti, amantii fi gandaaf godaana dambaanu irratti. Meexiqqoo siitu kaachi keessaa namoota 11 dhumatassan keessaa namni 6 ijoollee aanninyaati. Yoo kana siin jedhu naannoo sanii dhalatanii guddatanii qaraanii warra isaan fixesanii warra wal beeku. Warra hundee walii ganda waliitillee beeku namni 6. Maaliif silaa goota as bahaadha amantii keessan jijjiirradhaadha isin beekna gaafa jedhanii maal jedhan? Lakkiisaniif hin baane. Nuti kan baaneef abbaa biyyummaati tokkummaa saba kanaati addan baanu jedhaniiti wareegama. Har'allee seenaa yoomillee dulloomne san nu dhiisanii dabranii jechuudha. Kana wanni siin jedhuufi osoo aangoo barbaadanii osoo lakki jedhanii lubbuu ofii jaalatanii warri jaan sun obbaasan. Kan biraa dhiisu. Murni sun dogoggoran goonee jechuu kiyyaa miti. Garuu dhaalma isaan nu dhaalchisantu
harka dhibba waan caaluuf dogoggora isaanii dubbannu jechuudha. Lubbuu isaanii dogoggora isaaniitiin falanii jiran. Nu falanii jechuudha. Kanaaf egaa wanni har'a jiraachuu qabullee humni keenya guddaanillee walabummaatti, bilisummaatti, birmadummaatti amannaa jechuudha. Walabummaan maal? Abbaa biyyummaati. Bilisummaan maal? Mirga ummataati. Birmadummaan mootummaa birmadate kan namni hin ajajne, kan namaan hin ijaaramne, ummanni Oromoo itti gooftaa, ka dantaa ummata Oromoo tiksu, ka ummanni Oromoo yeroo fedhe filatee abba fedhe jijjiiru, kan itti gaafatamni isaa abbaan kontiraataa ummata Oromoo ta'e jechuudha. Kanaaf maal jennaree walabummaa, bilisummaa, birmadummaa, wabab kan jennuun sun kanaa jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo itti amanaa, ati itti amantaa kan naan jettu, yes. Dhibbaan mallatteessu yoo ta'an kottee 20 qaba. Miilarraa 2 harkarraa 10 nan mallatteessa. Haasaa tokko dhaga'uudhaan miti. Akkuma siin jedhu wanni xamannu seera sagantaa siyaasaa. Abaa ooboon kamitti akka xamanu maalin beektuu naan jette sagantaa siyaasaa 2017 fudhate maxxanfate seera kiyyaa jedhee itti bulaa jira. Wanni isaa hanqatu yoo jiraate hooggana dhaabbataa, hooggana ititaa, hooggana waloo filuudha. Yoom kora 5ffaa teessisuudha. Kun immoo anaaf sillee eeggataa jechuudha qabsoodhaan. Itti dhufna haala xaanjessina itti dhiibna. Kanarraa hafe namichi tokkichi seerallee sirnallee ta'uu hin danda'u. Adda bilisummaa Oromoo keessatti eenyumtuu cichaan seeraa miti. Cichaan jaala qabsoo tokkooti, qabsaa tokko. Bor irraa maquu mala. Hogganoonni dhaaba kanaa beektaa irraa maqanii kumaatamoota maqan kaayoo kalee baaniif osoo lubbuun jiranu karratti wareegame fixate. Kaayoo gananii warri carqii Habashaatiin awwaalamanillee jiru. Agartee kanaaf warri har'a jiru kun haga jirutti nuti haga inni irraa mucucaatutti kaayoo walabummaa Oromiyaa, bilisummaa ummata Oromoo, birmada mootummaa Oromootitti amanaa jedheetiin amana. Gaafa irraa maqe ni garra gaafas. Gaafa cuftinu abba fedhe dabalatee kumaatamootan Itoophiyaa gale akka nam tokkootitti lubbuu takkatti namuu waan fakkaatu tafuu ni danda'a jechuudha nallee dabalatee. So har'a immoo waraanni bilisummaa Oromoo keessaa hoo jaallan ati tuqxe sun jaallan ilma malee ilmee malee hagarraatti jiran sun wanni isaan itti amanan ilmi isaan qaban biyyattii takkattiisan biyyatam Oromiyaa. Intalti isaan qaban Oromiyaa. Iffuune neerumni hagammaa jaal. Ilmeen qaban aniifsi ilmee qabna ta'a. Akka hiree ta'ee nurraa hafan yoo duune ilmaan teenyatti maqaan keenya hafa isaan garuu homaan qaban. Osoo homaan argatii warra hafe jira. Biyyuma ammaan jiru kana keessatti intalti takkattiin asliin Oromoo dhala malee hafte. Argitee har'aa osoo waan biyya nagaa jirti heerumtee iddoo hin dandeettu. Ilmeen isii garuu maal? Qabsoo Oromooti jetti bakka geettetti kan maan boottii jechuudha. Nuun bootti. Ilmeen tiyyaa isinii jetti jechuudha dhuga. Ilmeen isii nuhi. Si qabsaa'ota Oromoo waraana bilisummaa Oromoo dirree jiru kana. Kanaaf akka waliigalaatitti tanarratti on tana siin jedhu walabummaa bilisummaa birmadummaatti amantaa hin jette 100% amanuu qaban. Ka kanarraa ba'e inni nuu keessan jiru miseensa dhaaba kanaa ta'uu iyyuu hin danda'u. Hooggana dhaaba kanaa ta'uu iyyuu hin danda'u. Yoom malee haga korri 5ffaa taa'ee kora 2017 san diigee Itoophiyaan dimokiraasessa jedhee barreeffate. Yoo mataan nu danda'e itti fufna miseensummaa. Yoo dadhabne hoo mala biraadhaan har'aaf garuu dhibbatti goonni har'a dirree Oromiyaa keessaa naaduu sun waan kalee abbootiin isaanii irra duute san harka galfachuu fi kan jedhuun qaba. Tabiraatiin asumarrattanii yoo kan waatti dabaltu jiraate malee namoota
maqaa qabsoo kanaatiin ilmaa ilmee dhabanii jettaniifanii dubartoota Oromoo baay'eedha. Kan akka Urjii Dhaabaafaa, kan akka Asilii Oromoo kabiroollee ni jiraatu. Baay'ee ta'uu danda'a. Warri balaa hedduun sababa qabsoo Oromootiin irra geesse dhalaa malee hafan kan immoo aga har'aallee bosona keessaa hin baanee jiru akkuma jaal bulchaa Sooressaa akka umurii nama tokko achi keessatti fixe har'allee hoggana jaarmiyaa kanaa itti aanaa ajajaa olaanaa jaal Gammachuu Abbooyyee fi jaallan biroo kanan hin beekne hedduun akka dirree qabsoo keessa jiran quba qabna iddoo adda addaatti. Warrumti kaleessa turanis warrumti achi keessatti daaraa daakuu ta'an bara jireenya isaanii guutuu mooraa dirree qabsoo keessa turan Itoophiyaa dimokiraatessuudhaaf miti Oromiyaa walaboomtee ijaaruudhaaf qe'een Oromoo keessatti har'a haati ilmaan ishii mana keessatti qe'ee irratti abiddaan dhabde qabeenyi barbadaa'e dirooniidhaan qe'een Oromoo gubachaa akka jiru Itoophiyaa dimokiraatessuudhaan miti. Itoophiyaa Abiyyi dhiiga ilmaan Oromootiin itti dhufee Minilik nurratti ittiin faarsu kana miti. Itoophiyaa diinagdee irratti argatanii abbaan argee akkuma farda guulaa itti guulu kana dimokiraatessuudhaaf miti. Ilmaan Oromoo har'a dirree qabsoo keessatti irbaata allaattii ka ta'u jirtu qe'ee isaan irratti gubachaa akka jiranii kufanii kan kuffisan kumaatamaan itti bobba'anii waggoota dheeraadhaaf waggoottan 50 oliif otoo walirraa hin cinne qabsoon geggeeffamaa jiru kun Itoophiyaa dimokiraatessuudhaaf akka hin taane. Isa kana uummanni Oromoo bal'inaan hubatee walabummaa Oromiyaatiif biyya abbaa isaanii irratti diinagdee isaanii irratti qabeenya isaanii irratti aadaa fi afaan ofii guddifachuudhaaf Oromiyaa walaboomte ijaaruudhaaf akka ta'e beekamuudha qaba. Abjuun Itoophiyaan dimokiraatessee kiyya keessaa baafadhee jedhee abjootu hundi galma ga'uu akka hin dandeenye beekuutu namarra jiraata. Kanaaf haga Oromiyaa walabummaa ishee mirkaneeffattutti birmadummaa ishee Republic of Oromiyaa ijaarrattee biyya mataa ishee qabaattutti saba riisoorsii adda addaa qabnudha. Qabeenya guddaa qabna. Qabeenya uumamaa dachee keessa irra lafa taadhii dhuguma jireenyi ishee ani biyyoota Afrikaa keessas biyyoota Awurooppaa keessas biyyoota adda addaa hedduun arge. Biyyoota kana keessa akka Oromiyaa takkaa qilleensa mijataa lafa mijataa bal'ina lafaatiif gaarrenii fi turistiidhaaf illee lafoota ta'an hedduu kawaa hundaan guutamte hin jirtu. Kanaaf biyya akkasii irratti jiraannee of saamsisuudhaa fi wanta biraa abjuu biraa ni abjoonne yoo taane namni lafa kanarratti jiraatee dhaabbatee hafu hin jiru. Kan lafa kanarratti siif hafu tokko seenaadha. Ka biraa lafa kanarratti kan hafu uummata Oromooti. Uummanni Oromoo bara baraan jiraata labata. Kanaaf uummata keenya dachee keenya irratti abbaa biyyaa gochuudhaaf jabaannee yoo qabsoofne biyya isaa yoo gonfachiifne waan silaa itti wareegamnuuf immoo yoo bu'aasaa itti godhanidha furmaata ta'uu danda'a. Kanuma jedhuufi haa ta'u mee garuma heeraaf seera adda bilisummaa Oromoo sanatti ati barsiisaadha. Barsiisaa jaarmiyaa kana amma immoo itti gaafatama ijaarsaaf siyaasaati. Waa hedduudha barsiisaa jirtu. Seera jaarmiyaa kana seera dhaaba kana seera adda bilisummaa Oromoo har'a immoo habaa'u hoboo hakeekasaa kaayyoosaa sirnasaa ulee adabasaa badii namni godhe akkamittiin illee akka adabamuu qabu eenyu badiillee yoo godhe akkamittiin akka ta'uu danda'u waa hundumaa nama barsiisudha. Har'a kan badii namatti murteessu nama maqaa hin qabne feesbuukii baddaarra taa'ee jechoota hin taane kan namaan jedhudha. Kun sirna dhaabaa keessatti waan hin jirre. Yoo ati sirnatu dabe seeratu dabe jettee gaafii gaafata taate maqaa biraa kan sitti moggaasee afuuraan nama miti kan maqaa hin qabne kan ati hin beekne gaalee jechootaatiin gabbayee feesbuuk irraa si arrabsee
akka waan humna wayiitiin keessarraa si galchuutti kan yaadu jira. Saba kanaaf seerrii fi heerri jaarmiyaa kanaa hojiirra oolaan jiru. Minority right, majority rule kan jette jira. Inni sun har'a jaarmiyaa keenya biyya alaa keessaayyuu jaarmiyaa biyya alaa keessatti kadirrees jiraachuu danda'a. Jaarmiyaa biyya alaa keessatti wanti kun hojiirra oolee jira. Ati nama heeraaf seera jaarmiyaa kana barsiisaadha. Har'allee kaleessallee dirree irratti illee barsiisaa turte. Seerri ABO kabajamaatii jira. Inni kun maaliif hin kabajamne? Yoo hin kabajamiin immoo akkamittiin sirna qabachuudhaaf danda'a? Uleen seeraa sun akkamitti kallattii isaa qabachuu danda'a ka jedhu gabaabumatti yoon sitti dheeresse na of galchii kanuman siif jechuu barbaade. Asumarraan dhaamsa kee dhaammattaa yeroo nuti qabnullee kanumarratti yoo guduunfinee fi waan jettu yaada kee guutummaatti irraa ibsattee jechuma barbaadani. Fayyaa ta'e Jaal-Jamaal. Horii bulii galatoomin dheeranne kanaa oluu jechuun silaa namatti tolaa. Haa ta'uuti yeroo qabnurraa fi sa'a qabnurraa gaggabaabsineetuma waanuma seerri jedhu jenna. Seerichi maal jedha? Heerri adda bilisummaa Oromoo maal jedha? Akkatti caayaan ummata miseensa biyya alaa biyya keessaa akkuma siin jedhe dura yoo kaane qabsoo hidhannootiif siyaasaa gaggeessaa jirra. Qabsoo hidhannoof siyaasaa keessatti qabsoo hidhannootiif qabsoo dippiloomaasii illee ittuma daballa. Kana keessatti dameelee hojii adda addaati jira jechuudha. Kana keessatti haga damee 7 akkastu jira. Dameen tokkichi damee biyya alaati jechuudha. Damee haajaa alaa kan jedhamutti adda bilisummaa Oromoo damee mataasaa danda'e damee 7 keessaa jechuudha. As kaabineetii yookaan koree hojii raawwachiiftuu amma jennu kana keessatti adda bilisummaa Oromoo damee dantaa alaa mataa ofii danda'e qaba. Keeyyata damee dantaa alaa jaarmiyaa ummataa kan jedhu caayaa ummataa kan jedhu jalatti keeyyata san jalatti qajeelfama jira jechuudha. Akkitti caayaan biyya alaa ijaaramu. Miseensi biyya alaa dirqamaa fi itti gaafatama isaa hojii isaa bayu mirga isaa ittiin eeggatu. Akkuma beekamu ammallee waan achitti osoo xiqqoo sii tuqee darbu korri sabaa wayita taa'u korra sabaa kan jennu caayaa ummataa biyya alaa keessa biyya keessa ogeeyyitoota adda addaa keessaa itti hirmaataa jechuudha. Kora sabaa wanneedhaan kora saba ABO jennee haa fudhannu. Kora sabaa jenne kora saba Oromoo waliigalaatii miti. Namni gariin akkasitti confuse takkaa'uu of jedha. Kora saba ABO. Maaliifii addi bilisummaa Oromoo walakkaa hawaasa Oromoo saba Oromoo keessaa tokko jechuudha. Kanaaf kora saba Oromoo adda bilisummaa Oromoo ta'a jechuudha. Kana keessa eessaa dhufa kan jennu tokkoon yoo danda'ame tokkoo keessaa dhufuu qaba. Tana yoon jedhe wanni kana jedhuufi akkatti caayaan caffeen sun utubamu sitti muu fedheeta akka korri sabaa sun itti tubamu haga tokko wal yaadachiisu fedheetan dagattee jechuu kiyyaa miti akkitti deemnu dhaggeeffattooti keenyallee warri nu duuba jirullee adeemsa kora sabaa ABO haga tokko akka mataa qabatanii irratti dalaganiifi. Yoo kana ta'e amma direct kan dhufnu dameen dantaa alaa kun birkii 4 of jalaa qaba. Haga 2017tti sanumaan deemaa jechuudha. Amma garuu teeknooloojiitti dabalame na fakkaata. Gabbee sirnaan barsiisaa hin jirru teeknooloojiin itti dabalame birkii teeknooloojii. Teeknooloojiin saayibar kan jennuun kana ispeeshaalii saayibarii irratti xiyyeeffatee birkiin tokko akka dalagu dhaabichu tubee jira. 2017 keessatti jechuudha. Kana keessatti dur kan jirre dubartoota illee utubee jira. Dubartootaaf daa'imman. Maaliif walakkaan saba kanaa walakkaan hawaasa kanaa dubartiidha fi ijoolleedha kan jennu qeerrollee dabalachuuf waan yaadameefi
birkileen lamaan kun dabalamanii jiran dantaa alaa jalatti meeqa ta'a magara sagalitti olii kuf deemaa jechuudha. Tana keessaa mee jaarmiyaaf siyaasaa haalaallu akkatti ijaaramu. Dhaabichi bakka bu'aa ofii supervisor yaa jennuun afaan alagatti fakkeenya itti gaafatamaa dantaa alaa fedhu dirree irraa ramada fedhu biyya alaati irraa ramaduu danda'a akkuma hojiidhaa aanjootti. Namni kun miseensa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromooti. Yeroo tokko tokko dantaa alaa akka damee sadaffaatitti illee ilaalama. Dameen siyaasaaf jaarmiyaa damee lammaffaadha. Bakka itti aanan hin jirretti damee dantaa waraa siyaasattu hoggana bakka bu'a. Amma paarlamaa biyyattii an keessa jiru kan pirezidaantii jira, vaayis pirezidaantii jira, koongires spiikartu jira, house of speaker kan jedhanii dubbata. Akkuma kana adda bilisummaa Oromoo keessatti nama sadiitu wal duraa duuban itti gaafatama qaba. Hayyu duree dhaabaa yookaan muummee dhaabaa jennu muummicha dhaabaa ta'uu danda'a, muummicha illee ture, barreessaa ta'uu danda'a, hayyu duree illee ta'uu danda'a. Itti aana jira. Bakka inni hin jirretti hayyu siyaasaa dameen siyaasaaf jaarmiyaa amma walitti qabame dur bakka lamatti bahuuf deemaa jechuudha. Damee bal'aadha. Birkilee hedduuf jalaa qaba. Amma keenyattu as deebine qajeelfama kana jalatti miseensi biyya alaa jiru kun akkitti of ijaaru akka dirree ramaddiidhanii miti. Wanni itti ramadamu itti gaafatamtoota dabballoota dabalatee itti gaafatamoota qajeelfama guyya guyyaan baasan kan dhaaban hariiroo qaban kan dhaabarraa dirqama fudhatanii dirqama san miseensa gaffidan hawaasatti gaffidan jaarmiyaalee marabbaatti gaffidan. Jaarmiyaalee marabbaa kan jennu akka fooshaa akka amantii adda addaatitti akka hawaasa fakkeenyaaf waldayoota adda addaa kun marabbaalee jenna. Sanitti gaffidan madheelee caalee qabnaa jechuu achi keessa akkuma tuu beektu dubartoota ijaaruuf tattaafannee turre ni yaadatta. Dubartii qofa ijaarree qeerroon nu milkoofnee hayyoonni nu milkoofnee yaa'inuu san irratti eegalee san akeeka saniif deemuuf tattaafachaa turre akka tuu beektu waan kana dalaguuf qindeessuuf yoo xiqqaate ji'a 4 nurraa fudhate ilaalta. Seera fi heera keessaa dambii naamusaati irratti waan awdeet nurraa ta'e abdeet godhaa akka turre ni yaadattaa jechuudha. Ji'a 4 nurraa fudhate. Kasaa 4 sa'a 5 nurraa fixu torbanii. San keessa baanetti egaa waan san qindeeffannee dirree irraa raggaasisuu eegnutti jidduudhaan wanni galallee ni beekta amma asirratti illee kaasuu dhabee jechuudha. Egaa akka kana maaliin qajeelfama dantaa alaa jalatti jaarmenyi adda bilisummaa Oromoo ijaarama. Wanni nu seeraa jechaa iyyaa turrellee tokko kanarraa akka itti ijaarameetu karaan nufin. Mee nama kana walitti qabnee ijaarree waraana kanatti isnee walitti deebinee karoorsaa deemna kan jennuuf osuma beenu yeroo dheeraa waliin deemne jechuudha. Akkuma yeroo dheeraa deemnu dhukkubni nu seenu gan oofee akka dhukkuba qofaa dhukkuba sombaa jechuudha. Naqarsanii beektaa nu nyaachuu eegale nu jeesu. Lakkii kan jennu achi keessaa utaallee dawaa barbaaduu eegale. Seera malee ijaaramne. Seerri kun walitti nun qabu. Adeemsi kun ummata Oromoon tokkoomsu. Adeemsi kun qabsaa'ota keenya walitti fiduurra gargar nu oofaa deema. Karaarraa gorre adda bilisummaa Oromootuun fakkaannu. Manfeessu atama maqaa tuyxee fi sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo wal bira qabnu walii faalladha masaanudha. Bakka bakkatti nuyyuu waliyyuu diina. Kun hin ta'u kanaaf kami bulle jennee waan kana kaafneyyuu irra mormaa turre. Finally 2017 maxxaffate dhaabichi kanarratti walii galee kan jennuun fudhannee waliin dhufne jechuudha. Ifa kana fudhanne akkitti jaarmenyi biyya alaa ijaaramu akkuma ajjirra ta'uu qaba.
manifestoon 2017 otoo hin taane manifestoon 23 bee. 23 beesu faallaa 2017 siin jechuu fedheetiin. Wal faalladha waliin hin deemu. Gaafa kaan kiisha godhane alatti ittiin haasaa malee namoonni gariin kiishuma keessatti dhiisaniiti alatti itti haasa'u miseensatti waltajjii irratti ifarti waan haasamu 2017 ture. Ji'a 4 waliin teenya siin jedheeni manifestoon Gilgaalle ni yaadatta akka Gilgaalle heeraaf seera adda bilisummaa Oromooti sagantaa isaati heera isaati dambii naamusaati mambultii akka ala kanaa ta'utti addaatti goone ni yaadatta kadirree ta'uu fi ka ala kanaa ka ta'u wanni waan san adda nu baasisu nu dandeessisuudhaaf qoma dhaannee goone qajeelfama adda bilisummaa Oromoo jaarmee alaa waan beeknuuf qajeelfama sarratti hirkannee waan san waluu barsiifne walittuu himnee jechuudha. Wal mormisiisu waan hin dandeenyeef qajeelfama achirra jiru san waan beeknuufi siin jechuufin. Wayyeessu irratti qofa. Keessaa dambii adabaati irratti namni tokko adaba wanni jedhamu kun beektu. By the way Itoophiyaa keessa beektanii heerri hin jiru seera malee seera adabaa malee godhiidhaa yoo didde adabamuudhaan. Adda bilisummaa Oromoo garuu seera qabda mirga qabdaa jechuu waasan diduuf. Yoo didee warra wal mormaa turre kaati yaadattu. Kana jechuun qajeelfama dantaa damee dantaa alaa jalatti akkatti ijaaramu jaarmeenyi biyya alaa sii dhufuufin koree qaba qajeelfama qaba akkatti filamu qaba waggaa haga inni turu qaba diinagdeen akkatti to'atamu qaba achi jala diinagdee jira tika jira qunnamtii jira miidiyaaf qunnamtii kan jennu kana waan adda addaa taati beektu santu jira jechuu dantaa alaa jalatti yoo ati ilaalte bakka dantaan alaa hin jirretti eenyutu itti gaafatama fudhachuu malee kan jedhu gaaffii ture. Silaa yoo kun hin jiraatin itti gaafatama kan fudhatu siyaasa fi jaarsa ture. Garuu faallaa kanaa maaltu deeme? Dameen diinagdee barbaada qofaas dhufe kophaas dhufuu hin danda'u ture akka seeratti. Seerarraa gore yoo jenniifatti bahuu qabnaaf kaati na gaafatteef. Ifkawanni tun ta'e. Dameen dantaa diinagdee qofa waan jirutti gabaasan waan irraa fudhata malee as keessatti cross work kan jedhantu jira. Holoraaf beeksisni crossii qabaa diinagdeen crossii qabaa jechuu bakka itti wal qaxxaamuran. Qaxxaamura malee itti gaafatamaan kallattiidhaan jaarmee biyya alaa bakka bu'ee hoogganuu hin danda'u. Anaami kan jedhe 2017 yoo san haqan malee haga sun korri ittaanu taa'ee haqutti yoomilleen taanaan iyyuun dhiisu anillee atilleen kuunillee maal kana jallateere sirreessuu qaban. Kana kaasuudhaaf iyyuu nu dhoorguudhaaf seerri sun achirraa ka'ee afaan nu qabuu danda'uu qaba. Namaa miti afaan nu qabu seera. Kan biraati miseensi tokko karaa malee yoo adabame adabni nu yoo akka malee adabame waan isaan hin malle yoo ta'e haga miseensa kalee itti kakadhetti miseensa kiyya ittisuuf jaala kiyya ittisuuf lubbuu tiyyaa itti kennetti yoo inni miidhamu taa'ee ilaaluun narra hin jiru. Abba fedhe haa ta'u hoogganaa miti abba fedhe haa ta'u miseensa tokkotti yoo roorrisu dhoorgaa jira. Seera san keessatti hoogganni miseensatti roorrisuun dhoorgaa jira. Gabbaabnee eenyufuu himuu dandeenyaa jechuun waan sassi harkallee eessallee jira. Yoo miseensi tokkotti roorrifamu teettee ilaaluun seera jalaas hin baasu ana. Yoo annatti roorrisan cichaan taa'ee yoo na laale seera jalaan bayu. Yookaan seera sanuu amanuu fudhata. Amanee fudhachuu qaba. Waan adabbiin irra bu'e san cichaan amanuu qaba. Yoon amaninoo callisee na laaluun qabu. Na mormachuu danda'uu qaba jechuudha. Maal irratti hirkatee seera sana irratti. Wanni duratti majority rule jedheef majoritiin yoo sirra murteesse minority mirga waan qabduuf mirga saniif falmachuu fi danda'uu qabda. Falmata abbaan ofii falmataatilleen ragaa bayuu fi qabda. Ebelu jamaalni balleesse badii kana waan uumeef ragaan itti baay'ee naan jette dhugaa ragaadha. Yoo ragaallee natti bahuu dadhabdee callifte ayyaan laallattummaan kee dhaaballee miidhaa jechuudha. Miseensota biraatillee
kanallee nu iyyisiisa. Kunillee cabee jechuun sirna biyya alaa kana keessatti. Gaafuma ijaaramuu sirriin turre uummata facaasuudhaan ijaarame. Okay? Mee haa ta'u wanni tokko haaraa gaafa eegalu namuma dhibaa. Eegatti seenne hoomaaf gufuun sun itti fufee deeme yoo jenne karaadha malee ijaarame. Kanaaf wanni nu jenne dhaabbannee mee sirnatti haa deebinu. Kanaaf dhaabbannee mee wal gaafachaa turre waliin mormaa turre jechuudha. Dhaaba kana keessatti lafumaa ka'eetii miti wanni har'aat argitu kun ka uumame. Walgahii bal'aa keessatti kan yaadattu yoo ta'e haga sadarkaa gama godinni cuftunuu of gamanii rakkina har'a nuti kana maalirraa ka'e maddasaa haa barbaadu jedhanii barruun isaan barreessanii rakkoo fi furmaan isaan kennan nu harka jira jechuudha. Si harka jira, ana harkallee jira. Kanarraa kan ka'u kana cufa walitti qabnee tartiiba eeguudhaan iyyachaa deemnee jechuudha. Iyyanna yoo jennu gaafachaa deemne hoggana nutti aanu. Hogganni nutti aanu dadhabe inni nu rizaayin godhe atuu jettee jirta. Horeen idil addunyaa bakka buuteyyuu rizaayin goote. Akkuma atuu baantus nama tokkoon har'arraa ka'ee jaarmiyaaf siyaasan faca'ee jira jedhame. Durlee dabalatee sin facaafnee jedhame. Okay. Kana balleessitanii kana gootawwanni jedhan jiru. Jaarmiyaa biyya alaa kana keessatti hojii guyyaan dalaguudhaan namni hiriyyaan qabne yoo jiraate jaarmiyaaf siyaasa. Ittaanee miidiyaadha ittaanee. Miidiyaan deeggarsa dirree waan qabuuf dirree waan walitti hidhateef waan hagana hin jenne dalagamee jira dhuga. San keessaanillee qooda guddaa qabna. Shoora guddaa taphanne addunyaallee rabbillee nullee miseensillee beeka. Miseensota ijaarsaaf siyaasati nuti. Kana dhiifnet doyaa gulaalaa uumnet doyaa gulaalaa keessan waan ati argite san waliin taphachaa turre. Gumaata miiliyoonotatti lakkaa'amu san namni itti gaafatama fudhate halkanii guyyaa iyyuudhaan akka arraagessaa iyyee horii san guuraa ture. Jaarmiyaa siyaasaaf jaarmiyaa dhaaba kanaati. Jaarmiyaa biyya alaa kanaati jechuudha. Dinagdeen gaaf tokkicha yoo ati beekte naayim bakka ati jirtu tan kijibaawwan kijiballee gaaf tokko karoora baasee karoorri kiyya kanarra na gargaaraa jedhee isaa dubbate. Birrii fuudhuudhaaf qofa isaa dhufuun argaa jechuudha. Silaa itti gaafatamni kasaati waan kana baasee karooran kan nu hoogganu isa ture. Garuu garagallee nuti hoogganaa ture jechuudha. Of course siyaasaaf jaarmeen dhugaadha. Hooggana jaarmiyaa tokkooti. We know it. Nama ijaarurratti nama fidurratti garuu birrii takkaan guurretti galanni nu kenname hattoota birrii hatanidha. Asaantima takkaateen beekoo kennuu taate malee haga guyyaa har'aa kanatti. Beekoo jaalchichaan gaafas birriin akkamiin akka bira geesse atellee ani beekoo suni yeroo naa baaftu san akkasumaan jedha akkuma qoosati birriin nu bira geessu hin jirtu. Wanni nu bira jiru jiraata arraba keenya. Arraba keenya garuu qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchinee jirra. Qabsoo qofaa miti qaaman dirretti argamnee waan barbaachisu laallee goonee goosifnee jirra. Waan beeknu jechuudha. So kanaaf jaarmenyi biyya alaa kun ulaagaa guuttatee jettee sana gaafatte majooritiin minority mirga isaa eeggatee hin jettu completely hin eegganne. Mee xiqqoo takka tuqeetan asumarratti gudduunfina yoo wanni xiqqoon irraa fi yoo na gaafattan beeku asumarrattan dhaamsa maayitis jedha. Fakkeenyaaf gaafa jaarmenyi birkiin tokko hojiin qabu jedhamee hojiirraa dhaabbatu hin dhaabbanne. Garuu istaafa qaba. Jaarmee ijaarsi siyaasaan istaafa qaba. Nama sadiin jirraa jechuun istaafa. Kan itti gaafatamaa jaarmiyaa biyya alaa waliigalaa nu keessa jiru jechuudha nama afuriin jirra. Tartiiba qabnaa jechuu akka itti deema. Gaafa hojiin hin hojjetamnee jedhamee nama tokko hojiirra kaafamu. Of course, jechaan hojjechuu dhabuu ni mala. We don't know.
wanni nurraan gaamee gamaagama irratti garuu cichaa osoo hin ta'in nama biraa argine nuti. Nama biraa gamaagamnellee wakkachuu mala nam nuti akka namaatitti harka bal'inaan majooritiin achi keessa jirru jechuudhaan nama tokko irratti harka baafnee jechuudha. Namni sunillee dirqama isaa nama biraati utaalee kiyyaa jedhee of keetii mitii jennee dinnee harka qabne abbaa qaba. Mega harwarraanii wayyeeffannaadhaan adda dabaranii beektaa. Wanni kana kaasee fi dhugaan hin ukkaamamti malee duuteen haftu ni baati gaaf tokko. Achirraa ka'amee maaltu ta'uu malee sila akka tartiiban taa'aa jirra. Itti gaafatamaa jira jaarmiyaaf siyaasaa, barreessatu jira, miseensa jira. Sadiin jirraa jechuudha. Achi jalatti itti gaafatamaa jaarmiyaati. Qoonnetu jaarmiyaaf siyaasatti qoonnenu. Siyaasaan akka of dandeetti barnoota jaarmeen immoo hawaasa ijaarudha. Sanitti itti foofu. Itti gaafatamaan immoo kana cufa olii qabee jaarmiyaa kana haa sochoosu kan jedhu irratti olii galame. Akkasiin ijaarre tartiibni dhaabaa kana. San keessatti gaafa itti gaafatamaan kun hojiirra haa dhaabbatu jedhame. Jedhame yoon jedhu koreef dhiyaateetii miti ani hin beeku. Namni tokko murteessee nan dhaaba jedhu dhaabu waliin jirra. Nama kana hojiirra dhaabee har'arraa ka'ee akka hojiin dhaabaa miidhamne quba qabaadhaa namni nuun jedhe hin jiru agarratti saa ammaa kanatti. Tartiibatu hin jenne yoo jedhe hin jedhu kan jedhu yoo jiraate har'aatti gadaa ba'u tartiibni ni jedha. Fakkii abbaa saglii tokkoo fudhatte dirree irratti. Abbaan saglii sun fayyaa dhabee takkaa'u hojiirraa yoo kaafame takkaa'u adabattoo deemee ixaana abbaa sagliititti himama. Bakka kana quba qabaadhu humna kanaa. Yookaan immoo siiniyeeritii achi keessa jiru laalteeti oliiksitaa jechuudha. Wanni ta'e yoo jiraate osoo jiru osoo adaba biraan jenna osoo wareegamin nu cufti nuuni jirra akkuma wareegamnetti lakkaa'amee kan nutti himamin hojiirraa ka'uuyyuu ka abbaattuun himamin abbuma hojiirraa kaasan san warrarraa kaafne hojiirraa si dhaabne kan jedhini nama isa laallanne nama inni ajajutti miseensa isaatitti kennamee jechuudha. Sanuu nam tokkotti filame sanuu dhoksaadha. Kun seeraa yoo ta'e seer maleedha. Yakka. Nutti himamnee gaafa kaan abbuma fedhan fuudhanii irra kaamee nutti dhufe. Eenyuun nutti dhufe namichi irra kaa'e sunuu nutti hin dhufne. Waliin dalagaa jirra. Waliin waan dhaabaa cufa galgaalaa jirra. Waliin waa jenna nutti dhufee achicha eebelu hojiirraa kaase. Itti gaafatamaa san hojiirraa kaase ebelutu dhufaa quba qabaadhaa nuun hin jenne. Ebeluu santu kan muudame santu nutti dhufe. Nu bilbilee jechuudha. Ati eenyu akkas nam muudama bara gaarii jennee biraafne jechuudha. Ati akkatti hin dubbanne. Jechi keenya sirriidha moo sirrii miti dhaggeeffattoota fi miseensotaaf hawaasa Oromootti fandhiisan. Muudama bara sanii miti sirni siraa nama muude santu nutti fidee kana har'arraa kaa waliin dalagaa jechuu malee hin jedhamne. Gaafa irraa kaasu namni kun badii akkasii gurguddaa kana dalage haga namni bakka buutti quba qabaadhaa nuun hin jenne daqiiqaa takkaafillee silaa nu quba qabaachuu malee hin jedhamne. Okay, yakki akka kana caale hin jiru. Diigumsi. Kanaaf maal fakkaatare jaarmiyaa sirna adda bilisummaa Oromoo jaarmiyaa ulfaataa kan wareegama hoggana isaa 11 boolla takkatti dhabe kan wareegama hoggana yeroo duraatiif gabbee dhabe kan namoota lakkaa'ee an ittiin baane kan dhalatti dhabanii umriitti dhaban kana kabajaa dhoorgeeti. Namumti tokkichi kiisha keessa geeyyatee nuun deemuun argee jechuudha. That's fine, that's right, that's fair. Kun of gaafachuu qaba namuu anaafi miti. Eenyumtu kaas jiru ka dirree jiru ka biyya lafa addunyaa tanarra jiru cuftu of gaafachuu qaba. Jaarmee ulfinaa ganaa qabu kana namni tokkichi gabbee ana godhatee yoo jedhu ani edaan qabeenya nama dhuunfatii jedhee of gaafachuun qaba. Ani walleen qabeenya nama dhuunfatiin ture jechuun qaba. Nuyi osoo jedhame silaanatti tola.
hogganni adda bilisummaa Oromoo takkaa ana jedhee dubbatu an takkaa in my life yoo xiqqaate ganna 40 akkasiin jira umrii kiyyaa waanti hin dhageenye yoo na duuba jedhan hin beeku yoo biyya alaa kanan turre hagaan an beellee hin dhageenye hoggan har'a jiru gale kanarraa illee hin dhageenye nuhii jedhu hoggan ana godhee of course badii yoo taatellee itti gaafatama kan qabu nama san ta'uu beeknee jirra jechuudha gara tokkotti badii amma gale kanaaf badii amma dalagamu kanaaf kufaatii qabsoo Oromoo akka waliigalaaf wareegama dirreetti fi biyya alaa godhame kanaaf anaa jedhee qabsoo gabbee qoma dhaatee itti gaafatama kan fudhate arginee jirra. Silaanuu jechuu malee maaliif inni kophaa isaan dalagnere wareegama har'a dhufe kana biyya har'a addunyaa wal ga'e kana waraana har'a leenjisee kana silaa gammachuu abbooyyete ana jechuu malee yeroo takkatti 10,000 ol leenjisee kan baase. Anooyi inni nu qoodana keessaa qabdanii jechaa jirra. Qooda warra kenne san badhaasaa ture. Anaa jedhee takkaan naadan hogganni dhaaba kanaa. So kanaaf akka waliigalaatitti ati jette suni tokkoffaan seerri maal jedha warra amantii islaamaa qabu beektaa diliin xixiqqoon badiin xixiqqoon badii gugurdootti nama geessiti. Badii gugurdoon ibiddatti nama fuutii yaa rabbi ibiddarraa nu baasii jedhanii kadhatan. Badiin xixiqqoon akkanaatun kaayoo amma ati duratti na gaafatte san faalleessuutti nu geessaa. Kanaaf cal'ifnee ilaaluu hin qabnu. Maal godhuu qabna ree? Akkuma waliigalaatitti waan nama dhoosoo dhaamsi aan ittiin dabrin yoo wanni siyaaf wanni xiqqoo garaa sin tuqin jiraate wannaan irra utaale yoo jiraate si'aayee irra utaaluun mala. Lakki Toomi Jaal Jamaal akka gaariitti irraa dubbatte wanti afee yoo jiraate dhiqnee gaafa dubbannu jiraachuu mala wanta ammatti jiru sa'aatii keenya wajjiniin haa ta'u ammatti diiteelii isaa yeroo biraa irratti irraa dubbachuun ni danda'ama. Guyyaan waan kun irraa dubbatamu ni dhufa. Obsaan turuun maqoota amma waan tokko waan hattuu sobduu gantuu jedhamu kunillee akka kanaan ukkaanfamee nafu. Guyyaa qaba. Yoomi ittuu deemna. Tokko wanti nuti manaa baaneeftu jira. Maaltu ta'e? Maaltu hafe? Maaltu godhamaa ture? Maaltu hin godhamne? Rakkoo fi bal'oon mooraa qabsoo Oromoo keessatti deemaa jirtu abbaan badii, abbaa badii hin taane hundumti isaayyuu ni dhufa. Guyyaa irraa dubbannu jira bal'inaan. Ammaaf sa'aatiin keenya waan baay'ee deemeef wanti guddoon walabummaa Oromiyaa silaa sabni keenya irratti dhumaa jiruuf kana akka gaariitti irraa nu dubbatte asirratti waan heeraaf minority rule majority right majority rule isa jetteefini seerota dhaabaa waan dubbatamee fi waan kana kaase malee ajandaan silaa waan irraa dubbannu iyyuu kanan ture. Haa ta'u rakkoon jaarmiyaa keenya keessatti ta'e hogganni jaarmiyaa kana parsantiin olaanaan jaarmiyaa kana keessa dura buutonni hogganoonni koree hojii raawwachiistu istaafonni jaarmiyaa kana istaafa jechuun hayyoota beektota barsiistota warreen muuxannoo gadaa duraa keessas gadaa ammaa keessas qaban akka keetii akka jaalkaroorsaa fi gorsaa dippiloomaasii ka ta'e Dr. Mulunee Oliifaa warreen kun hundumti isaaniiyyuu jaarmiyaa kana keessaa ba'anii jechuun iddoo silaa kaleessa irratti tajaajilaa jiran sana keessaa ba'anii iddoo biraatti tajaajila kennuu jiru. Maaliif dabaddeemaa jira iddoo sanatti waan ta'eef seeraan iyyatanii jiru jaarmiyaatti dhaabatti iyyatamee jira. 1 2 3 jedhanii qabxii 10 fala isaa wajjiniin furmaata isaa wajjiniin iyyatamnaan harrabatti gabbaame. Harraba miidiyaa walabummaa miidiyaa irratti biyyoolessa Oromiyaadhaan gabbaameen warraffame sanallee iyyatame. Lakki nuti ulolaa fi miti dhimma kana nurraa dhaabaa jedhamnaan isa sadaffaa hogganni waliigalaa dhufee harrabaan gabbaa'e.
anatu godhee maal fidduu akkas badiin keessan maali rakkootu jira rakkootiin jiru jedhee namni gabbee waan tokko nuun jedhan jiru. Inni kun hundumarra darbinee gaafa deebinee bifnu moo an biraatu ta'e. Amma rakkoo bal'ootu jirti. Rakkoon jirtu sun hogganoonni, miseensonni, qondaalonni, deeggartoonni jaarmiyaa kanaa hedduutu bahee iddoo biraa jira. Akkamitti ijaarame jaarmiyaan kun eessaa ka'ee yoom jalqabee eenyutu waa ijaare maaltu maal godhe isa jedhu bal'inaanuu irraa waan dubbannu qabaachuudhaaf malla. Har'atti garuu yeroo isin qabnu guyyaa isaas miti. Akkaataa haasofnu jiraachuudha mala. Kanaaf akkuma gaariitti irraa dubbatte galatoomi yaadota jiran marii keenya guyyaa irraa haala kanaan goolabuudhaaf deemna. Dhaamsa ummata Oromoo bal'aa qabsaa'ota Oromootiif akkasumas immoo saba keenya iddoo adda addaa addunyaa kanarra jiruuf qabdu nu dhaamiti inni goolabannaa jechuun barbaadanii fayyaa ta'e. Ayyaayye galatoomi horii bulee galanni kee bilisummaa ta'u. Akka walii galaatitti dhaamsinan qabu tokkoffaan miseensota ABO biyya alaa jiranii fi dirree jira. Waa'ee miidiyaa walabummaa Oromiyaa gaafa Febraarii 7 yookaan Guraandhala 7 gumaachillee namni miidiyaa kana akka tinnisu akka tumsu miidiyaan kun haga Oromiyaan walaboomtu bilisoomtutti oduu golee Oromiyaa keessa jiru rakkoolee kallattii adda addaatiin jiru hundumaa tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhate rakkoo uummata Oromoo keessatti Oromiyaa keessatti ga'aa jiru jabinaa fi laafina badii qe'ee Oromoo irratti deemu kamiyyuu gola kamuu seenee miidiyaan kun hojjechuutti jira arguu jirtu gara fuula duraatti immoo jabaatee humna isaa guuttatee akka inni dhaabbatuuf miidiyaa walabummaa Oromiyaa karaa jaarmiyaa ABO biyya alaatiin jabeessaa miidiyaan kun miidiyaa dhaabaati miidiyaa qabsooti isuma jedhu itti dabaluu barbaadanii atis dhaamsa qabdutti dabali fayyaa ta'e. Fayyaanaa ta'e miidiyaan gurra uummataati miidiyaan arraba uummataati miidiyaan qaama uummataati akkuma walii galanitti bara kana keessatti miidiyaawwan amma jenne kana cufaayyuu meeshaa lolaati. Irkoo walabummaa bilisummaati. Ispeeshaalii bilisummaa irratti uummata cunqurfamee uummata miidhame tokkoof mootummumti keetuu yoo si miidhe kan rakkoo keessi bira dhaabbatu si gargaaru sagalee sii ta'u miidiyaadha. Beekamaadha addunyaa kanarratti. Wanni mootummaan sodaatullee miidiyaadha. Wanni mootummaan ijaarratullee miidiyaadha. Nuti immoo miidiyaan keenya irkoo keenya miidiyaan keenya deeggarsa lubbee keenya lubbee qabsoo Oromooti akka waliigalaatitti waa'ee waraana bilisummaa Oromooti irkoo isaati uummata Oromoo cunqurfameef miidhameef biyyaa baqatee biyyaa buqqa'eef gidiraan adda addaa irra ga'uuf ijaa fi gurra keessa waan ta'eef bira dhaabbanna bira haa dhaabbannu walitti haa dirmannu haa guddifannu waliinuu haa dagaagfannu jedhaan illee itti dabalee akkuma waliigalaatitti asumarrattis jedhee jabinni uummata tokko akkuma amma dura barruun adda addaa miidiyaa kanarratti barraa turtee hayyuun takkaa'u hogganni jabaan dhaaba jabaa uuma hogganni jabaan kaayoo jabeessa hogganni jabaan kaayoo bakkaan gahaa jedhamtee barruun takka bal'inaanuu asirrattuu faca'aa turte barsiifamaa turte. Animmoo kanan an jedhu hawaasni keenya hawaasni jabaan hawaasni hayyuun hawaasni ijaarame hawaasni wal dhaga'u hoggana jabaa baasa. Hawaasni ijaaramin hawaasni hin beekin hawaasni wallaalan maseenaa ta'a. Hawaasa maseene keessa hogganni ba'u hoggana dhamaayyuu yookaan waan beekne yookaan namaan deemuu hin beekne bahaa jechuudha. Garaa haadha fayyaa keessaa ilmee fayyaa baani beena. Hawaasni kun yoo fayyaa ta'e yoo kunuunfame yoo hawaasa qaroo hayyuu ta'e hoggana hayyuu tas keessa ba'a. Isinillee
wal jabeessuun tokkummaa keessan eeggachuun tokkummaa keenya eeggachuun wal barbaaduun wal bira dhaabbachuun hoggana nu bira dhaabbatu nuun deemuun nu hoggan waan uumnuuf matuma keenya waan keenyaaf abbaan nuhi fira biraan qabnu firri walii walitti adirmannu kan jedhuun hawaasa Oromootiif dhaama. Tabiraa miseensi keenya akka walii galaatitti seera heera irratti ijaaramne kaayoo sagantaa siyaasaa ABO akka ammarratti mari'anne kana beekuun dirqama keenya. Kanaafuu qooda waan beeknu walii qoodaa jirra. Akka kanaan gaa hawaasa keenya miseensota keenya kaafanillee wal barsiifnee wal dhageenye seera fi heera keenyaa fi sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromootiif keessattuu walabummaa Oromiyaa bilisummaa Oromootiif birmaduu mootummaa Oromiyaa mootummaa birmadaaf waardiyyaa haa taanu haa dhaabbannu haa morminuu fi gamtaan haa falmannu. Jaalalaaf gamtaa keessaa waa uuman jaalalti waan feete jijjiirti jechuudha. Maal jedhan jaalalti humna waan feete jijjiiruu dandeettu. Jaalalti namni wal jaalatee jaalalaan wal jala deeme wanni jaalala diigu hin jiru. Jibbas immoo takka nama walitti fiddu bakkaan nama hin geettu. Kanaaf jaalala haa guddifnu. Jaalala dhugaa irratti wal haa jaalannu. Waa sadi irratti wal jaalanne gahaadha. Biyya irratti biyya takka waan qabnuufi. Saba irratti saba tokko waan qabnuufi. Saba mirga qabu. Saba waa dubbachuu danda'u. Saba waa arguu danda'u. Saba tokko uumu. Afraffaan mootummaa ofii filannu tokko. Biyya ofii arguu feenu takka waliin haa arginu. Hiree sadi qabna. Ammallee hiree takka keessa waliin jirra jechuudha. Hiree gabrummaa fi hiyyummaa. Kanarratti hiyyummaaf gabrummaa jalaa ba'uu irratti walii haa gallu, wal haa jaalannu, wal haa dhageenyu, wal jala haa yaanu, hamtuurraa wal haa teessinu. Yoo tokko gara badiif siiqu qileetti dhiisurra irraa haa qabannu, haa barsiifannu, walitti haa qabannu, jaalala haa uumnu. Hojiin kan biraa kan jedhu miseensi ABO biyya alaa. Hojiin caallee haa argamnu gabaabatti hojjennee haa argisiifnu. Hoggana gahee qabu, hoggana gahaa haa uumnu, hoggana mul'ata qabu, hoggana nama dhagahu, hogganni adda bilisummaa Oromoo hogganni hin jiru jechuu miti. Hoggana jechaa oolu. Hoggana mul'ata qabu, hoggana rakkoo galtee furuu danda'u. Hogganni qaroon bakka inni jirutti rakkoon uumamtu. Hogganni hayyuun qaroof hayyuun xiqqoo walangata. Hogganni hayyuun rakkoo galte fura. Kanarraa fi rakkoo isa biratti hungal rakkoo iyyuun furree kun egaa hoggana akkasii wal maraa tuujii dhama'aa san rabbi nu haa baasu. Hoggana sanii akkasii san waliin haa ijaarrannu. Waraana keenya gamtaadhaan haa tinnisnu, haa kunuunsinu, haa guddifnu. Wal bira haa dhaabbannu, wal haa qabannu. Tokkummaan humna Oromiyaan biyya Oromoon bilisa mootummaa Oromoo gamtaan haa ijaarrannu. Galatoomaa horaanaa bulaa jedha asumarratti irraa bu'u. Ayyee ulfaadhu Jaal Jamaal egaa daawwattootaa fi hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa guyyaa har'aa kana egaa haala yeroo irratti Jaal Jamaal miidhagaa itti gaafatamaa ijaarsaaf siyaasaa jaarmiyaa ABO biyya alaa waliin marii haala kanaan goonee jirra. Egaa ulfaadhu fayyaa ta'ii deebanii Jaal Jamaali galatoomi. Galatoomi horiinaa bulii atilleen umrii dheeradha.